Gaayis nan dogoggore mootiin talaa siyaasaati ka bosona keessa haadha manaa isaa waliin dhaabbatu kun bara tarii taatu Kilimaanjaroo koree viidiyoo waraabee nutti gadhiise. Ammallee kun warra feesbuukaa waccisiisutti jira jechuudha. Dhugumatti tun Dr. Ilillii haadha manaa isaati. Waan ajaa'ibaati daawwattoota keenya mi'aarra kanarraa xiqqishoo waa dubbadha xiqqii 2-3 suuraa fi viidiyoon na ajaa'ibe dhugaa. Ana qofaa miti gaa namoota miidiyaa hedduu ni rifachiise jechuudha. Walumaa galatti gaa biyya Ameerikaa keessatti ayyaana irreecha guyyaa kaleessaa sababeeffachuun irreecha 2025 sababeeffachuun xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mohammad kanaan haadha manaa isaa fudhatee qarqara magaalatti qarqara xarafa magaalatti bahee waan jirullee ni fakkaata jechuudha. Akkuma beekamu gaa suuraan ergaa guutuu dabarsa. Namoonni waatiin talan yookaan namoonni tokko tokko kan akkanumatti tilmaama waajjaan osoo hin taane namoonni sirriitti waatiin talanii suurichii fi yookaan viidiyoon afaan baasee dubbata ergaa guddaa of keessaa kan qabudha. Mee kanarratti xiqqoo waa jenna akkam jirtu daawwattootaaf kabajamtoota Oromaanii baga irra deebiin gara chaanala keenyaa dhuftan namoonni haaraa taatan sabiskiraayib godhuun miseensa maatii keenyaa ta'uun dagatinaa viidiyoon kun namoota hedduu bira akka dhaqabuuf laayikii godha maaliif kolfite naan hin jedhinaa malee namoota hedduu bira akka dhaqabuuf laayikii ma godhamee isin viidiyoon Jawaar Mohammad gadhiise kun dhugaa gara hedduutti illee hiikamuu danda'a. Itti deebinamee isa jalqaba irratti xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohammad akkuma beekamu abbaan qeerroo abbaan jijjiiramaa biyya Ameerikaa keessatti yeroo jalqabaatiif haadha manaa isaa waliin irreecha jedhee bosona qarreetti ba'uun isaa kan jalqabaati. Kana irratti Jawaar barruu gabaabduu takka gama feesbuuka isaatiin maxxansee ture. Akka mammaasatti yookaan akka afoola wayiitti fudhateeti inni jecha tokko lama kan inni dubbate jettee namallee taatu inni irreeffanna jennee qarqara galaana baanee qilleensa ofirraa nama ari'aa jedhanii qilleensilleen isiniin barbaannu nurraa deemaa jee ofirraa nu ari'ee jea. Maal jechuudha wanni kun? Mee jechi kuni jechuun waa hedduu of keessaa qaba. Daawwattoota Oromaan isin maal jettan mee komantii godhaa. Waan Jawaar Mohammad barreesse kana qilleensillee nutti aareensa yookaan nutti dallaneensa ofirraa nu ari'ee jettee namallee ta'uun beeku. Ergaa guutuu qaba jechuudha. Sigalee inni waan dabarsu as keessa dabarseera. Kaallichi kan ajaa'ibaati. Hundaafuu baga ittiin sigee jawwee keenya haadha manaa kee jaallatamtuuf kabajamtuu Dr. Ilillii baga waliimaanuu ayyaana irreechaa isiniin ga'e. Namoonni baay'een immoo kanarratti maaf wacaan jaabaran Jawaar bara darbee namoonni gowwaa tokko tokko laal horii dhugaa rabbii Jawaar bara kaan Saa'udii deemee achitti hajjii godhee inni nama musliimati amma immoo akkamiin irreecha ka biyya keessa dhaquu dadhabnaan biyya ambattillee biyyuma guddate sanittillee kunoo haadha manaa isaa fudhatee kophaa qarqara magaalatti bahee irreeffatutti jira. Amantii musliimaa xiqqeessee minaamin waan akkanaa tokka'ee haasamaa jira jechuudha. Kana namni osoo ofirraa dhiisee gaariidha. Maaliif abbaan waan fedhe hordofuu waan fedhetti amanuu akka fedhe ta'uuf mirga guutuu qaba jechuudha. Jawaar hojii isaa yookaan wanta inni hojjetuutu kan ummataati malee sigalee amantiin kan dhuunfaa isaati. So amantii isarratti waan fedhe hordofuuf waan fedhe godhuuf namni gaafatus hin jiru. Qeeqa tokkollee waan barbaachisu miti. Kanaaf namoonni akkasii sun osoo dhiisanii baay'ee gaariidha. Kun waan diinallee namatti kolfisiisu. Ayyaanni irreechaa bifa ajaa'ibaa ta'een bifa ho'aa ta'een xumurameera. Bifa nama hinaafsisuun xumuramee dhugaa dubbatuuf an amantiin kiyyallee san ta'uu baatu baay'ee manatti tole dhugaa rabbi ayyaanni irreecha akka malee dhugumatti kan warri haadha manaa qabu qaama haadha manaa fudhatanii qarqara galaanaa bakka jiranitti ba'an jechuudha. Akka Jawaar Mohammad kanatti hin gammade jawwee waan biraa miti. Uummata galaana kanatti warri irreechi gaduma gaafa gadaa dur Itoophiyaan uummanni Oromoo dur gadaa ittiin bulaa ture san bar gaduma akkasii fakkaatti bar Finfinneen kalee subhanallah dhugaa rabbi kanarratti mootummalleen galateeffatamuu qaba. Waan baay'ee uummatatti illee hamilee horee kanaaf immoo jawwee baga geessee viidiyoo bareedaa nu gadhiifte. Mee ergaa viidiyoo kana har'aa miti guyyaa biraa irraa dubbanna. Ana caalaa namoota gurguddaatu jira kawaa hedduu irraa dubbatuu danda'a waan ta'eef isaanuu irraa hin dubbanne. Meegi yeroo biraa irraa dubbanna.
har'aaf garuu kanuma irratti isinirraa gabaabsa. Viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti nagaa ta'a. Chaanala subscribe godhaa.